Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Hello. Wala kano. Way garak ya ustaz kana kolfan nu jese onamne ya video kanatti kolfan numtan jirtani ustaz ni kuna sinduralle video eddu video kana kolfisiiso jete chuda mal jechu kesuma mana nama dhufte dur nama ilalti jarsab jarti romansi taajra me man gochu lale jolka video kanatti kolfan de ay ustaz wajji kan kenya do ustaz ni kun gise mara video kolfan na majjesu male hindalagu ay wajji way hetti buara sinin jeda wallah namni kushina madame ke sadabbaram tan hetti buara video kana kesuman mataga qabatte amana nama yo dufte adabantetti inni mana nama dhaqe jaarsa jaartii wajjin fataa zanaa jettee teettu ilaala gana wajji ol ka'e iyyuu burcuqqoo harkaa fuudhuudha. Astagfirullah nasiib kolfaan najjeesa viidiyoon kun jechuudha. Sira burcuqqoo harkaa fuudhee abbaan osoo bira jiru wajji dhuguu edamu. Hawla wala quwwata illa billahil aziim. Wajji ol ka'e araaye. Jitaa'ee burcuqqoo harkaa fuudhee abbaan osoo bira jiru dhuguu edana fakkaate jolka'e nasiraan ol ilaallan gad deebi'ee taa'ee kolfaan du'e ani viidiyoo kana irratti jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel ke jalatti argamtan welcome shumar kafuun hundi keessan alaa fi keessatti guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hordoftoota kiyya hundi keessanuu kan biyya addunyaa rabbi uume tana gubbaa jirtan kan daawwattan jechuudha jalqabarra hanga amma warra hordoftoota kiyya taatanii maatii faamilii kiyya taatanii jajjabistanii hedduunaaf galatooma barakallahu fiikum jazaalakum khairan isiniin jedhee jira. Ammallee laayikii sheer gochuun dagatina viidiyoo kee yeroo ilaaltan akkuma seentanii ilaaluu eegaltanii laayikii gochuun akkan daganne sheerii godha kan haroo taatan immoo ani haa dhufu bagana gangara YouTube channel kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira laayikii godha subscribe godha jechuudha kan haroo dhuftanii mallattoo all jetturra kaayyadha jechuudha laayikii yoosan izaan viidiyoo gadhiisu argitanii laayikii gootanii jechuudha akkasii hordoftoota kiyya naaf jiraadha barakallahu fiikum jazaalakum khairan hedduu naaf galatooma wallahi umrii dheeraa naaf jiraadha na jajjabeessaa jirtanii subscribe godhaa jirtanii garuu laayikii dhiiftanii jirtanii laayikii fi koomentii samuuna kana dhiistanii jirtanii itti jabaadha laayikii fi koomentii itti jirtanii akkasii hangamanumaan gama viidiyoo ustaaza kanaatti itti darbaa jechuudha. Viidiyoo nama kolfisiisuu dalagee jira jechuudha. Ustaazni kolfaan nama ajjeesu kun jechuudha. Isin durallee viidiyoo kana wajji sadii na fakkaate viidiyoon akka nama kolfisiisu kun jechuudha. Keessummaa mana namaa dhaqanii jaarsa jaartii roomansii ilaalanii hojii galka'uun hin jira. Kolfaan doyan viidiyoo kana irratti viidiyoo kolfaan nama ajjeesu jechuudha. Jaarsa jaartiin man ofii keessatti roomansiidha garuu keessummaa ofii lafiitii kaayanii roomansii taa'uuni. Hojii ol ka'e ol ka'eetti yoo naasira akkana ofirra garagalee ilaalu daddafee gad deebi'ee taa'e. Eeguma ijoollee xiqqoolee ijoollee sabii wajji keessa nyaadha wallahi
Kolfaan itti du'e adduma kiyya jechuudha viidiyoo kanatti. Jaarsaaf jaartii wal jaalatanii jaarsaaf jaartii wajjin fataa zanaa jedhan jidduu seenuu edha. Yookaan immoo asii irraa fuudhee dhuguudha. Waan inni hedduu hojii ol ka'e deemtee haga san jaartii tanteetti wajji roomaansii maaf hin ta'e naga jaartii nama wajji ol kaatu. Wayii ustaaza kana hojii keenyadhu wallahi kolfaan du'e viidiyoo kanatti kolfaan nama ajjeesaa jechuudha. Rabbiin jaartii kan kee bira waliin si haa ga'u jaartii kan kee bira deemitii fataa zanaa jedhi malee jaarsaaf jaartii wajjin ta'anii fataa zanaa jedhaa jiranii wajji ol ka'uun maal jechuu ishee sin qaba yaa ustaaz. Astagfirullah lasii wajji ol ka'ee gasii saalfatee gattaa'e jechuudha. Baay'ee tokko kolfaan nama ajjeesaa hojii keessa nyaadha. Nasiraanulee hawwi. Ganaa fillafiitti namaa taa'ee sanuu asiirra dhuguu isaanii ilaala hojii ol ka'a. Jooma fillafiitti taa'ee bar dubbiin bade fillafiitti taa'ee jara of bira fillafiitti kaa'ee ofii immoo duuba taa'ee ilaala jechuun akka nama televizyiinii daawwataa jiru. Astagfirullah laziim nama kwaasii wajjin ol ka'e ta'ee ustaazni jechuudha nama kwaasii tapha laalu jechuudha yeroo kwaasii tapha moo'atan. Ol ka'anii ilaalanii jechuudha bakka ta'an sanittuu akkasuma ta'e ustaazni jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa hedduu tokko nama kolfisiisaa jiru viidiyoon Nasiraanoleetii fi ustaaza ganaa hedduu tokko nama kolfisiisa. Itti bohaaraa isiniin jedhaa. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa yoo isinitti tole laayikii godhaa ittiin bashannanaa ittiin bohaaraa. Akkasii keessummaa mana namaa dhufte akkuma abbaan kaatti teetti malee ol kaatee naman ilaaltu yaa ustaaza. Akkasii viidiyoo isaatiif jedhe keessummaa jedhanii kolfaan duune keessummaan ol kaatee jaarsaaf jaartii roomaansii ilaalti yoo mana namaa dhufte keessummaan bakka teessisanii ol hin kaatu. Tokkommoo Naasir Imaanoolitti badii qaba. Maal haa ta'uuf ustaaza of duuba kaa'e jaartii fillafiitii taa'e tiniin burcuqqoo. Roomaansii dalaga ustaazni maal haa ta'uuf jaartiin isaa bira hin jirtu mee maal haa ta'uuf fillafiitii kaa'anii ganaa ustaaza hawwisiisan afoo ta'anii. Ganaa eegin ol ka'e ofirra bil'atee ilaalaa Nasiraanolee jechuudha. Sirrii miti. Yookiin jaartiin isaa fagoo biraa jirti. Kanaafuu keessummaa kifilii biraa kaayanii ofii immoo kifilii biraa ta'anii roomaansii godhan malee keessummaa of bira kaayanii roomaansii hin godhanii. Hayi Nasiraanoleetiif ustaaza kana. Akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatoomaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf turaa isiniin jedha. Faamiloochee wuddoochee baay isiniin jedhee jira. Turtii gaarii haga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan naaf tura hordoftoota kiyya. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada kuutima.